jaarsaaf jaartiitu jedhama. Mucaa ilmaa tokko qofa qabu. Mucaa ilmaa isaanii kana geessifatanii fuusifatanii. Namoonni baay'ee jaallatee, mucayyoonni baay'ee jaallatee, intalanni baay'ee jaallatee fuusisan. Isheenis baay'ee jaallattee turte. Gaafa wal fuudhan garuu jarri lachuu ijoolleen kun akka halaalaa sana ta'uu dide. Gaafa walitti dabalamanii jireenya jalqaban, jireenyi baay'ee ulfaachuu jalqabe. Walii galuu dadhaban, waliif obsuu dadhaban, wal loluu, wal jeequu, wal rakkisuu. Waggaa tokko odoon guutiin jireenyi isaanii baay'ee wal nuffanii, baay'ee wal jibbanii, walii galuu dadhabanii sadarkaa biraa keessa galan. Odoo kanaan jiranii gaaf tokko jaarsaaf jaartiin warri mucaa ilma isaanii sana fuusifatan erga gaa'ela godhatanii waggaa 50ffaa isaanii waliin kabajachuudhaaf seeramonii guddaa qopheessan. Gaafa isaan sagantaa guddaa qopheessanii guyyaa wal fuudhuu isaanii waggaa 50ffaa isaa yaadannoo kabajatan namoonni firoonni hundumtuu nafiin irratti argamanii sagantaa addaa cidha caalu ta'e. Jarri harrii baasaniiru, harrii filatu, dulloomaniiru. Namoota hedduu yaa'anii gammachuu isaanii kanarratti hirmaatan argite mucayyoon intalli ilmi isaanii fuudhe sun golatti ija namootaa laallattee harmee ishee yookiin amaatii ishee kana waamteetu yaa aayyoo amma kunoo dinqiidha. Isin akkamitti dhuguma wajjin nagaatti, fayyaatti, gammachuutti, jaalalaan turtanii waggaa 50ffaa wal fuutan akkamitti kabajataa jirtu? Akkamitti waggaa 50 akkuma kan jaallattanii, akkuma kana waliin gammaddanii yeroo hundumaa jaalalumaaf gammachuudhaan wal dhageessanii wal hubattanii waggaa 50 kana waliin kabajachaa jirtu jetteeti golatti dhokattee gaafa isheen amaatii ishee kana gaafattu amaatiin ishees deebii akkas jedhu isheef laatte. Yaa intala ko, wanti hundumtuu nutti tole gammanne, yeroo hundumaa waan hundumtuu mijate, yeroo hundumaa wal jaallanne, yeroo hundumaa nagaa walitti dubbanne odoo hin taanetti inni akka jirutti ta'e garuu waggaa 50 waliin dabarsine kana keessatti aniif jaarsi koo isa kaan dhoksanne, isa kaan obsanne waggaa 50ffaa keenya har'a waliin kabajanne jettee jedhama. Mucayyoonis kanarraa waan guddaa barattee jireenya ishee itti fufte. Obboleessa kopheettii koo waan sitti himu. Jireenya kee kam keessattiyyuu wanti hundumtuu amma biyya lafaa kanarra jirtutti sadarkaa tokkorra geessi sadarkaan kan biraa si hafa. Wanti hundumtuu akka garaa keessiif hin ta'u. Eenyullee akka garaa keessiif hin ta'u. Amala namaa keessa wanta itti dadhabdu tokko hin dhibu. Amala namaa keessa wanti si rakkisu tokko hin dhibu. Kan eenyuyyuu akka garaa keessa muuzilii siif hin deemu. Algaa balgaan hin jiru. Kanaaf jireenya kee keessatti nuffitee dadhabdee obsa fixattee iddoo gadhiisuu keessaa ba'uu sarara gadhiisuu laayinii irraa goruu otoo hin taane amma wanti hundumtuu dhufee darbutti atis yoo dhukkubsattes, yoo rakkattes, yoo miidhamtes, yoo lolamtes, yoo qoramtes obsattee, dhoksattee, garaa keetti qabattee, iccitii kee, jireenya kee of keessatti eeggattee, uumaa kee wajjin tarkaanfachaa, warra si hubatan wajjin mari'achaa, jireenya biyya lafaarraa mo'achaa jiraatta malee wanti hundumtuu akka ati yaaddinaa ta'a jettee gonkumaayyuu yoomiyyuu hin eegin. Saa eebbisu. Kanaaf dhoksadhuu, obsadhuuti jireenya kana keessa amma jiraattutti tarkaanfadhu. Yoo isinitti tole ergaa kana si'a 10, si'a 5 share, copy link, repost godhaati hiriyoota keessan kan biraadhaaf qaqqabsiisaa. Itti fufinsaan isiniif hin hojjedha waan ta'eef fuula TikTokii kiyya kanallee follow gochuu hin dagatinaa. Thank you. Eebbifama.